harka ol qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa uummata Wallaggaa maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Tokkummaa Oromoo itichuun badhaadhinaa Itoophiyaa hin eegamoo ta'e tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu ta'e Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromoon hin misoomoo ta'e Itoophiyaan misoomuu hin dandeessu. Oromoon hangafa of jijjiiretu biyya jijjiira. Itoophiyaan hojii misoomaa fi dinagdeef hojjetamaa jiraachuus Dr. Abiy Ahmed eeran. Rakkoon garaagaraa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu Afrikaa keessatti ikonomii woxiqqaati Afrikaa baa keessatti tokkoffaa ta'e ikonomii dachaa tokko ol guddate ikonomii qonna jijjiiraa jiru ikonomii magaala jijjiiraa jiru ikonomii ijoollee keenya sabiyyummaa irraa kaasee barsiifachaa jiru ijaaraa jirra. Ijaaru duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni ni dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Irra deddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Sababa rakkoo nageenyaan hojii misoomaa gufatee tures mootummaan xiyyeeffannaan akka hojjetu himaniiru. Kun akka milkaa'uuf ammoo hawaasni godinichaa tumsuu akka qabus dhaaman. Wallaggaaf yaada qabna. Wallagga jijjiiruu ni barbaanna. Yaanni keenya kun kaayyoo diinaatiin karaatti akka nafneef uummanni keenya nu waliin ta'ee carraa nuuf kennu. Wallaggi jijjiiramee akka Oromiyaa jijjiirutti mul'anni kun akka dhugomutti halkanii guyyaa hojjechuuf isinitti hiqnee gorsa keessan dhaga'uuf nagaa keenya saffisiisuuf gama keenyaan qophii guddaa waan qabnuuf uummanni keenya nu waliin dhaabbatee carraa nuu kennee misoomaan nageenyaan jaalalaan hammachuun gurshuun cumboo nyaachisuun akka kaleessaa kan beekamtu akka taatuuf mul'ata qabnaa gaaffiin uummata keenyaaf qabnu waliin haa dhaabbannu. No umuriin keessa dheeraadha fakkaataan akka saanaa galuu didee barii. Warra durii kana antini jechuun danda'u beektaa. Amansiisuu baay'ee. As keessa teessee Habashaadhaan nu jirin ka Habashatti nu yaamin Habashaadhaan nu jirin as keessa. Maalodhaanis warra wal qixxee walitti haasa'uu wayya bari sanaan afaan keenyaan walii galuu qabna beektaa afaanii. Beekumsa hin qabdu kaa rakkoon bar beekumsa hin qabdu. Nama naasooftee nama ammootu beekumsa hin qabna jedhan. Maaga manas doktorii gamasis doktorii warra yuunivarsiitii barate miti kan waliin fuuchisaa jiru maanni beekumsicha kana jechuun fuutan. Waa'ee beekumsaa miti amma bari sammuudha kana sitti hojjetu. Waraqaa miti bari. Doktoriin illee isinuma keessaa yookaan warra isinuma warra tiippii kana kaa isinuma keessaa kan fixaa jiru malee kan biraa kan. Waboo keessa hin jiru doktoriin. Lakki waboo keessa yoo jiraate doktoriin. Doktorii yoo jiraate jechuudha saba isaatiif jechee saba isaatiif ammoo kaaka keetii kana yoo mataa facaase rakkoon qabu gufuudha kun gufuu qabsoo uummata Oromooti. Kun karaa irraa galuu qabaa kaaka keetii kun. Maarree waa'ee barumsaa dhiisiin barannee manaamanii dhiisiin. Garaa addaa guuttachuudhaaf gufuu ta'uu dandeessa. Woboo jedhin asirra deemtee yeroo woboo jedhin yaada qabdu yaada ifa yoo qabaatte yaada qabdu ibsadhu malee asirra deemtee woboo jedhaan oolin. Shaneedha. Woboon akka keetitti dhiiga ilmaan Oromootiin taphataa jiru miti woboon. Gaariidha. Inni ilaalcha keeti kaa. Ani immoo giddii akka sanatti yaaduun qabu bare. Akka sanatti yaaduun qaban. Asirra yoo dhufte jechuun isin barre fuula miidiyaa irra dhufte isinii miti mootummaa isin waliin hojjettanii fuula miidiyaa yoo dhufte. Dhaggeeffatu fuula miidiyaa gubbaa yoo dhuftanii nu Oromoof qabsoomne Oromoof jirra Oromoof hojjetaa jirra jettan garuu wanni isin achi deebitanii aadaa Oromoo irratti ilma Oromoo irra wanni isin hojjettan zabana maal jedhaa jirtu? Soba akkanan goonani haadha Oromoo kana jeessa qabsaanii jiru nu keessa
qabsaa'aan haadha Oromoo ajjeese hin jiru. Mootummaa Abiyyi miti ka biyya bulchaa jiru amma isaati kanatti maqaa Oromooti. Oromoodha jedhee. Maqaa Oromooti miti maqaa Itoophiyaatiin ni bara. Maqaa Oromoodha. Maariyaanis Oromoodha, Amanis Oromoodha, kan hin qabsaa'uuf Oromoodha. Walumaa galatti sabaaf sablammiidhaaf hin qabsaa'ee hojjechaa hin jira. Sana keessa immoo Oromoon isa tokko malee kophaa isaatti Oromoo achi ol baasee kophaa isaatti bilisa baasuudhaaf miti kan inni hojjedhu. Warra kaan wajjin tokkos hin jedhee kan hojjechuu kan danda'aadha. Maal godhaa nama kooluu namaa jala wanni inni galuun maaliif jira la? Kooluun barbaachisa Oromoon bituu danda'aadha. Yesuuf shaashee ilaala amma maaliif hin dhufe seete anas yoo danda'ame kan akka kee kana fa'aa amansiisuu warra gadi jiran sochool fiduu. Eessatti na amansiisuu? Ofitti nu fiduu. Asitti siini kaayoo hin danda'e. Dhiiga obboleessa kiyya kan duusu argu ganaa si wajjin achi deebi'ee ammoo isin wajjin mootummaa kana deeggaruu moo? Maarree dhiisi kaa dirqama miti yoo olii galleessi. Laatituu nama altaa barsiisuu as keessa dhufee nama woboo jeeqa. Yeroo taa'u kana baraa jedhan kana baraa bakka mariidhaan baraa. Dabaree olii haa kenninu ani Suraafeer irraa gaafiin qaba. Suraafeer ati mootummaan kuni uummata ajjeesaan jiru jettee amantaa yookaan ammoo mootummaan kuni dimokiraasiidhaan biyya bulchaa jira jettee amantaa moo ati isa gargaarteetu diktaatarii isa wajjin diktaatarii uummata irratti gaggeessaa jirta? Mootummaan kanaan dura biyya kana qindeessaa ture irraa kan akka mootummaa kanaan jiru hin baay'isin kaantanii gaaffii ishee jala jalaan deebisa. Kan akka mootummaa kanaa biyya qindeessa hin jiru bari biyya sirreessa hin jiru bari. Kan waan hin argane isa kunoo jechaa turre sana kunoo jechuu jalqabne bari nuyi. Isinis achi as baatanii dhuftanii ilaaltanii koo wanti baay'een yoo jira bari waan fagoo jiru isinitti fakkaate isiniin. Siifan dabalaa qoy ati ammoo karaa irra hin jirtu sirratutu sirra jira ati habasha majalatti itti fufuufe nama gabrummaa dheeressuu hedduu ati nama gabrummaa dheeressuu hedduu nama kolonii sirna habashaa jala turuu barbaaduudha jechuudha kaati isa filatteettaa miti. Habashaa jechuun habashaan akkati hinkati kenniteef hin kennineefanii abakaadha. Itoophiyaadhaafis hiikati kenniteef hin kennine ani. Itoophiyaadhaaf Habashaadhaaf sabaaf sablammiidhaaf hin barannee beekumsa hin qabu jedhi kanaaf. Kanaaf hiika Habashaa wallaalte. Ani immoo maa inni seete waan ila mootummaa mee yeroo tokko carraa mootummaa kana keessa dhaggeeffadhu kataama mootummaa kana deeggari mootummaa kana deeggareet yeroo kana dura yeroo miidhag jechuudha. Seenaa dhageenye harma muraaf harka muraa yeroo silaa mootummichi kun biyya bulchuu keessatti nafxanyaan ilma Oromoo morma murtee qabattee shaaree karaaraan deeman turre. Ka'umsi harma muraa fi ka'umsi qaama saalaa dhiiraa mulaa jalqaba eessaa dhufe mee seenaasaa jalqaba eessaa dhufe mee? Achiin bahin ta'a. Eenyutu kana balleessuuf qabsaa'e kanaan dura? Ka'umsi isaa eessaa?